Atileen booda gisee murteessi dhoorka na gabbee nu arrabse wallaahi huddutti moosii guurumaan kana keessa na dhugaatti balaa. Wallaahi billaahi. Way aboo kamoo taane rabbi jedhi. Nuti bara amma naaf ijaartiiti yaa akkasuma amsaaji yoggaanii fi arsii fi arargeen wal fixe lafa arsii fi baalee fi arargee tana qabannee irratti warra ilmaanii wal fixaayise haa dhara. Okay wal finna dhageeffadhaa laa bari amma Hamza Raji Umar Bukhar. Wayye salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Gurbaa kana jala ammaa namni isin gurbaan maraacha nama fixe miidiyaa kana guutuudha. Adammoo amma Kadirii fi uummata wallole caalaa wannan na kolfisiise Hamza na kolfisiise. Tagaafa qabaasan deemee bishaan itti waraabaa jennee isin kan illee Kadirii. Saalu kan hidhaa jedhee bara abboo gaafa kaan illee. Kadir bishaan itti waraabaadha jee isin bishaan itti waraabu jirtanii Hamza. Abboo Hina wanti jabnaa itti waraabaa jee bara amma dhageeffadha. Bishaan itti waraabu jirtanii. Amma dhageeffadha. Ammalee dhaadhii baatiti yaa kee asitti ammalee jugiraati yaa kee asitti ammalee jugira amma dhageeffadha. Amma wadalli harree kana kufaani wallaahi billaahi Kadir martuu dhuguma waan namaan jedhu yeroo waan namaan jedhu cina qabee laqqaa si godha kamar fe'alatti sini galee. Maa kan gamana dabsee nama dhawuu barbaade jecha cinaa kana. Dhageeffadhu Bukhari qoddii matillee ajaba. Jaala waan jenni beekta guddoo Itoophiyaatti ganditti himatee Itoophiyaa ta'ee si gorsuu deemtu sani badoonni qaanfatu je Afrikaa ta'etti ana kabiyya guddatte hayyuu kee jiru na gorsa. Siin gorsa jee Afrikaa jiru. Way manguddoo biyyaa jee badoonni Afrikaa keessa ta'e Afrikaa biyyoota keessa ta'e. Anamma maammee kiyyana dhageeffadhu ani akka dhuunfaa kiyyaatti akka wallaalummaa kiyyaatti maatu na aarsa beektaa yeroo baay'ee namni kee tokko yeroo namni kan kee fakkeenya anamma wallaahi yeroo jechaamtaa kana dhaga'u anamma ijoollee teenya taarsi kana himaa itti naaru sin jedhe nama akka dhuunfaa kiyyaatti hin akka dhuunfaa kiyyaatti sin jedha yeroo itti maa naaru sin jedhe maali leennahu ijoolleen amma arsitu fakkeenyaaf juwaar arabsi jira cina qabee nu tuqu jira soo jedhanii arabsanii iyyuu sin jedhe bara fakkeenyaaf ijoolleen arsi maaliif rakkoon qabu. Duuba kuni kanummaan obboleessasaa kanummaan gandasaa gaafa gabbee jechaata akkasii irra fayyadamu nagarreet jechoota warri miidiyaa kana barbaadu jiranii bara iluu erge bara iluutu asitti dawalee mutteetti kanini iluutu asitti dawalee mutteetti kanini haa gabbee fadira rabsu wala kan booda mutteetti kanini maashin teenya dengate dalte ilmaa aboo booda lidiyaa watullee wajjin dhageeffatu sitti himaa faaruma sitti taasoo jira iluutu asitti dawalee asitti jedheen hoo jetteeni mire haga garteetini Hamzaan gabbee Kadir rabsu mutteetti kanini jedheen maashin teenya maqaa kabajaatti yaar Hamzaan kiyya gawwaadhaami gawwaan kun agartee akkuma mana waraateeti gaduma beet Kadir kira maal goota Kadir kira maal goota Kadir sanuu makiinaa namaa keessa taa'e sanuun qaanfatu sanuu makiinaa namaa keessa taa'e Kadir kira maal goote Kadir kira maal goote abbaa keetti qophee Kadir jaa Aboo kana tokko ruuri feesirrin jirre wallahi. Caala wallahi barga amma martuun faana abbaan Kadir jechuun namni siidaa aanolee dila san hojjete martuudha siigalee abbaa Kadir. Kacalan koo isaa hojjete abakar waaree san isaa hojjete shebbakri sabaloo isaa hojjete siidaa kuma meeqaan nama hojjechaa jira siigalee miti namni kun wallahi nama seenaa guddoo qabu. Abbaan Kadir arra osoo Kadir waan fadhe ta'eewu abbaa Kadir saniif jecha wallahi waa akkana waree ta'uu natti hin fakkaatu. Kadir bira dabaree abbaa isaa keessattuu amsaa jiru namni gandaa namni Akamin abbaa isaa kophee maal jedha? Rabsa siigalee abbaa kun hoolaadha wallahi Hamzaan. Wallahi laazim. Wallahi laazim. Hoolaallee hambaan qabu gurbaa kun dhageeffadha. Bari anamma maaliif yoo ajandaa kana hin feene laala Hamzaan amma yoo ajandaa kana hin feene attuma dhaabbachuudha bara. Irmaachi bee khalaas. Ifufaa ka'u jiranii mi isaanis ka'u jiranii innis ka'u jira wal dhukkisaati dhukkii ol ka'u jiran rakkoon qabu dhukkii ol qabu. Laakiin immoo inni jechi kasi fayyadamusanii maaltu kasi miira keessa galche yoo teela xiinxaltee laaltu maamee meeqa dhuma nuufaa jedhati maal yaada sana eessaa fide fakkeenyaaf mutteerraa dhufe moo mutteerraa dhufe dabasniif. Caala dhageeffadhu yoo biroo daabboo san nama kana sii galee halkan yoo si dura yeroo takka achiin fiiganii yeroo ati miira keessa galtee isaa wada jaa wallaahi oromiin irra laal caala dhageeffadhu sitti dha ashitti. Maamee suma afaanitti caalaan kun jirullee amma dura jaartiin qabu caalaan kun. Injinar Robs daga caala ayyaati ma waan sanin garre sigale miti caala amma halkan yeroo san jechu yoo jaarti xiqqisho nama duraan fi mana keessa wallahi boru niin arrabse Kadir bantaan boru arrabse Aku syukur sekali cara dipilih apa sih galti.
Wallahi amma si galtee mi kuno. Injira rakkisoo miti amma kasi kuno kasi seenanii ejju caalaa hadhaa jabduudha. Caalaan hin beeku caalaan ni beeka caalaan kun fuudhee nama arsiti bar. Kuno injinar ni beeka. Caalaa yoo namnummaan tokko wallahi xiqqisho waan kana si duraan mana keessa xiqqishuma dura si duraan fifiidee si kana miira keessa galeessan. Wallahi qawween boruniin ajjeese Khadiir reefkaan fide jechaatti bule Hamzaan beektu ati bara si galee. Bakka kana laal hin beeku edaan caalaan kun hin fuune meemaa meeusati caalaan kun hin beeku. Garre caalaan eessatti arge ijoolleedha. Mucaa caalaa gowwaa dhagee baruun asimaa honka ajjeeftee reefkanii fiddaa barsila wallahi baruun ajjeesee reefka fiddeessaanii. Sama buttee dirqi maani saltanii yoo saluu barbaadda yaa fi nama raftanii fiddanii. Caalaa waan sanarra nama jeeftaa fi dhugaan siin jaa. Baratti yogaa waan sanii jeeftaa. Bari maamme amma istaayilii Hamzaan kaleessatti haasofsan yoo laalte iyyuu nama garteetiin fedhii miira keessa galee namni mana keessa ala gaxarii ulatti ifitti fakka namatti fakkaatu. Akkuma kaafate gaxarii ta'e akkuma namuma kaafate osoo kaafannoo san irraan bu'iini waan kana eegalee na fakkaate ammaa ta'u wallahi bara kam jaabarra nagarree wantummaan akkasitti Hamzaa miira keessa galche kun maali jettanii yaadda isin wantummaan agartee aboo Khadiir ati arargeedha maal gooti Khadiir arargee dhiisi Oromoodhaaf waa godhe bar Oromoo poppul Oromoo. Omsa Hamza Rashid kule jira Hamza the national the different the Canada the winner of the Hamza ni gaafanna kwa nuko man Hamza khara seera qabeessaatiin qobanna Hamza nama jaba famous asi nama waa dubbachuu illee danda'u nama waa muree murteessuu danda'u Hamzaan guruppii hidhatee namoota jajjabaa walitti qabee sheekotiif kafadallee ta'u Khadiiri keessaan dhagee Khadiir wanni kun sirrii mijee qabuu danda'a sigalee mi dhoorkuus danda'a ay asirraa wal arrabsuu osoo hin taane gama duubaatiin zuumii banee Khadiiri fa madura gaafa wanta sanuu hojjechaan turre Hamzaan amma akkasumatti deebi'ee Khadiiri fa Hamzarra namni walitti aanu hin jiru waliif illee bilbilan nu caala wal quba qaban asirraa faffaayee akkasii looluu sana osoo hin taane guruppii hidhatee namoota jajjabaarra wal qabee Khadiir kana qabuu dadhabeetti Hamzaan ni danda'a wallahi sirritti danda'a kana kan nuti Hamzarraa barbaannu sigalee miti amma immoo Hamzaan garuu Khadiiri deebisaa anarra Hamzaattiin kofalle sigalee akka jedhe wadalaarree kajaartiidhaa bishaan waraabi jennee gandaaf ergiifne usii bishaan wadalti jaarree jedhanii bara wadalti jaarree bishaan waraabi jennee si ergine ftee bishaan waraabdu jedhanii bara. Wal inni kaki sakanduma deebisaa namaa kan Khadiir kun qooy akka mootaa na gurbaan gararra. Ay kadda alma sabaa bar subbutiidhaa barati wallahi Oromoodhaaf saaruu qabara. Achuma qabee moggatti itti godhe laal boqolticha rifeensi irra hin jirre kan malaaxaa zarkana nama agawwaa. Jarri kun lamee walitti saayiba keessaanillee dhaqee silaa gaafachuu ni danda'a keessaanillee dhaqee wal sirreessuu ni danda'an ta keessaan dhaqan san jaartiin nama ni gartee jin caala hin gartu dirqama chun gubbatanaan. Aboona dhageefa saboona dhageeffadha jedha keenya laali rabbiin warra kana bane amma nama kan kee kana utuma jaalattu gaafa inni batii balleesse dhugaattiin mus barbaachame. Amma Hamzaan amma fakkeenyaaf Khadiir keeku yeroo qabaatellee yeroo kana tana Khadiir jecha kasi fayyadama yeroo kana tana Khadiir akkasi Khadiir ati argina maal gooti Khadiir ati argina maal gooti a'uuzi billahi minash shaytaan Khadiir ati argina maal gooti boqulee dinnichaan gubate kana wallahi ladiim qimaala nukufi qaalichi dhama Hamzaa jedhaa Sabona deebisa Khadiir Hamzaadha deebisa san gartee Hamzaa sin jenne bar Khadiir amma Khadiir kun suuraa namallee posting godhu beekta Hamzaadha sin jenne amma Jawaar marrabsaa jiru kana takka suuraa Jawaar gad deebisee ol deebisee posting godhe bar takka Khadiir kun Jawaar ni jaalata bar Jawaar kana jalaan waa dhawaa jiru malee wallahi Jawaar jalaan waa dhawaa jiru Khadiir kun duriyee dhageeffadhu araada barnamichi araada wallahi fannaana Rada di. Taketin tu ni mana farso turti ya ni taketin atio. Mereka taketin tu. Saruf. Belum mampu. Abo. Nada kaya ni dia mah. Tapi ada di secara hati saya suka nak kisah baik. No, aku kaya wabal lesal tu ni isi nama berat. Ada itu disa. Rakko mesti. Mau tu ada taketin asal pun aja. Salah satu dari jual kau masih ada disa. Si mau berapa nak kau? Si mau berapa? Bisa. Sabona ati fofi. Mame nadage. Otuma nadage huwa asa gurbaan kun nagubara. Ayah tu sabona ayah tu. Amana nakatu Khadiir ko duriye daga malik jai. Nama deebisuu fillee nama mati ko. Eenyu rabsaawti.
qabuuf deebisaa deebisa. Iluu deebisaa deebisuu biti deeqa. Iluu Didi akkam wallahi. deebisuu biti deeqa hamsaa deebise wallahi. Ni didi wallahi. Makasa duma wanta. Ni didi. Jara keenya dhageeffadha. Jara wal makabee jawar majalaan ta'e bar. Jawar majalaan ta'e jara wal qabeeti. Jara juwaala jaraan iluu deebisaa hamsaani deebisee mammoo kallattu baal. Hamza wanta Mee obsaa mee komantiin baay'een caalaa gaafadhu jedhaa jiranii dhageeffadha boo isin uummata illee gaafadha. Caalaat ijoollee Ijaan saramaan kun maal arrabsa? Boo sharmunnuu si maal arrabsita? Hadiir bari nama jaalatuuf komantii wanta sagalee kaa Hamzaa wal jaalatan wal kabajan saniif deebiseefi. Takkitti maal balleessiteen? laa ilaaha illallah sabboonaa kana Caalaa keenya waan taphanna malleessu. caalaa nuti immoo tapha feena way mucaan maal ta'e Saboota takkittumaaf isin waliin akka dibbeedhaan yoo nurraa gabbuuf ta'uu beera. Maaluma maa yaa mucaan. No Naa isii gabbuuse dhamoota wallahi. biraatire. Boodan taasiiti qa. Way. Kalli wali yaa akhi beera. Faayidamaan nu qabdu geessi seentee karaa iyyuu deddeemu malee. Way. Obboleeyso dhaggeeffadhu. Haa deemu beerri karaa arge. Yaa dhalaan karaa karatti koomandi yoo feetan jimmaa jala yaa. Maal nu fayyadisa dhalaan yaa jiran. Way. Amma dhaggeeffadhu boo caalaa. Sagaleen yoo jiraat. Hamzaan dhiyoo tana kophaa hunda guurratee deemaa bare alatti achitti naari eeyyee dhiyoo tana darsaa harka guurratee deema wallahi. Aboo viidiyoo sanii qabdu. Dhiyoo tana. Darsa wallahi dar kophaa waan shaan takka guutuu achitti naari yallaa heddiin dhiyoo kana dhaabbattee wallahi. Gurbaan baafate ala hin galle guyyaa kana baafate. Itti fufi. Guyyaa sana hin galle hin deebi. Eega guyyaa sana hin deebine wallahi amma galuufi eda galuuf ka diiriin lole fakkaata. Diiroo galee mana galtee. Hamzayyi. Lubbu. Wallahi. Na dhageeffadha. Bari dhalaan takka dhageeffadhu. Dhalaan qoy sabbana. Dhalaan takka gaafa garteetini fuute. Dhageef nuti waa malee miti dhalaa ganda keessanii fuudhaa. Agitee jennu afaan Oromoo ta'es gubbaa jirta. As gubbaa jirra jechuudha. Afaan Oromoo dhageeffadha. Afaan Oromoo kalikkii yoo feetanii gittim goone isinitti himnaati dhageeffadha. Nama ganda keetii fuudhi boo fuudhii siin jedhe. Na alatulla alayka mutteen bitamin booda mutteen bitamtee namni dhageeffadha. Wallaahi namni mutteen bittee addunyaa tan hunda qaleefta lafarraa. Naannoo goositti. Ani biyya teenyatti beeku gurbaa tokko obboleessi kana mancaa fudhatee mancaa duwidoo kana suuqee kee tokko lubbuu targaa bee mutteedha jechuudha. Wallaahi jaartiitti erge aboo akkana laa muciyyoo teenya dheettee na boo haati dhageeffadhu gaduma baateetti obboleessuma maratti